Wajjirri paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa gama raawwii hojii miseensota paartichaa hojjettoota mootummaa bara 2016 gaggeessaatii jira. Gamni kun hojjettoota mootummaa miseensota paartichaa sadarkaa magaalaa hanga aanaatti seektaroota hundarraa kan hirmaachiseedha. Itti gaafatamaan waajjira paartii magaalichaa obbo Shannaa fi Ajjamaa waltajjii gamaa kanaan raawwii hojii siyaasaa fi ijaarsaa akkasuma raawwii hojiilee misoomaa bara 2016tiin cimnootaa fi hanqinoota ture adda baasuun galtee karoora bara 2017 taasifannee humna caaluun hojjechuufi jedhan. Guyyaa har'aa kana hojjettoota mootummaa akka magaalaa keenyaatti qabnu wajjiniin waltajjii gama hojii kurmaan arfaffaa kan ilaalaa jirru. Haaluma kanaan qabxiilee gurguddaa sadi irratti kan mari'annu. Tokkoffaa hojiilee ijaarsaa fi siyaasaa bara 2016 karoorsinee hojjechaa turre milkaa'ina maalii qabaa, hanqina maalii qaba kan jedhu isa adda baasnee ciminoota itti fufsiisu, hanqinoota immoo adda baafnee galtee karoora bara 2017 gochuudhaaf irratti walii galuudha. Gama biraatiin qorannoo waajjirri paartii biyyaalessaa kenna tajaajilaa irratti gaggeessee rakkoolee bulchiinsa gaarii jiran adda baasee bu'uura godhachuun bara hojii 2017tti rakkicha hiikuun kenna tajaajilaa haqa qabeessaa fi si'ataa ta'e kennuun waadaa keenya kan itti haaromsinuudhas jedhaniiti jiru. Qorannoo waajjira muummee paartii biyyaalessaatiin kan gaggeeffame qorannoo kenna tajaajilaa isas dhiyeessaadha kan jirru. Isarrattis manneen hojii sadarkaa magaalaa jiran qorannoo sanaan rakkoolee bulchiinsa gaarii jedhamaniitu kanneen adda bahan isa akka isaaniitti akka ilaalan rakkicha irrattis walii gallee kallattii kennameen sosochii babal'aa uumnee bara 2017tti kenna tajaajilaa keenya fooyyessinee mootummaa fi uummata walitti dhiyeessinee uummanni keenya tajaajila nurraa barbaadamu sana tajaajila bilisa haqa fi si'ataa ta'e kennuudhaaf waltajjii waadaa itti seennee waadaa keenya itti haaresinu jennee kan fudhannudha. Kantiibaa itti aanan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa akka magaalichaatti milkaa'ina waloon dhufe cimsachaa hanqinoota turan ammoo adda baafnee irratti hojjechuun bara 2017tti galmoota gurguddoo karoorfamanii irratti hojjetamaa jiran caalmaan kan milkeessinu. Akka bulchiinsa magaalaatti tokko milkaa'inoonni dhufan kan walooti. Walumaa gala garuu kan irratti xiyyeeffachuu qabnu wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu, interpreneraa cimsuu, dagaagsuu, bal'isuu, kalaqaaf ogummaa cimsuu, itti aanee immoo mootummaa cimaa saba kana wabii ta'uu danda'u uumuu galmoota kana milkeessuudha. Kanaaf iyyuu kana xiyyeeffannee galmoota kana yoo fiixaan baafne fayyadamummaan uummata keenya mirkanaa'inni qabannee irraa jechuudha. Kana gochuuf ammoo hojjettoonni mootummaa kamuu karooraaf sagantaa haaraa bocuun kutannoo cimaan hojjechuun akka irraa eegamus dhaamaniitii jiru. Akkuma qabatamee jiru amma boqoddaan qophii keenya amma sadarkaa nama dhuunfaatti deema. Kanaaf iyyuu namni dhuunfaa hundinuu karoora dhuunfaa hin baafata. Kanaaf hundarraa kan eegamu gahee hojii isaatii qaba, hojjetaan gahee qaba, hooggansi gahee qaba, uummanni gahee qaba. Kanaaf iyyuu tokkoon nama karoora dhuunfaa irratti hundaa'ee maalan hojjedha, maalan oomisha, kan hin oomishu irraa immoo ammaman qusadha kan jedhu xiyyeeffanne irratti kan hojjennu ta'a jechuudha. Gamni kun guyyoota lamaaf kan itti fufu yoo ta'u, gabaasni raawwii hojii miseensota paartichaa kan bara 2016 dhiyaachuun kallattiin hojii bara 2017 ni kaa'ama jedhamee eegama.